Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni fi barattoonni koo marti baga jiraattee jirtu jecha har'aan tanaas barnoota herregaa kutaa torbaffaa Gilgaala 6 qabadde isiniif dhiyaadde mee walumaan haa dalaynuu duragaa osoonii fi barnoota kana akkaataatti dalagamuu hin ilaalin dura wantiniin isiniif dhaamu warreen chaanaalii kanaaf maatii taatanii saabskraayib gootanii warreen jirtan laayik sheer godhuu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif jecha akkasuma warreen ammoo maatii hin ta'in saabskraayib wanta jettu sanitti buutanii akka maatii waliif taanu isinillee maatii naa ta'i jettanii yoo barreessanillee saabskraayib kan isin godhu ta'a. Egaa kana jenne kallattumaan gara barnoota keenyaatti haa seennu. Tolegaa yeroo dabre Gilgaala 6.2 akka isiniif dalage ni yaadattanii har'a immoo Gilgaalli 6.3 gaafii tokkoffaan akkana ja'a yoo rog-sadee haa kaan walitti galoo rog-sadee taa raasaa ta'e gatiin a fi b barbaadi ja'a. Egaa kanaas gatii a fi gatii b barbaadi yeroo ja'utti rog-sadeen kun lamaan walitti galoodha eegatee akkaataa qofa isaaniitii walitti galummaa isaaniitii agarsiifna. Kana waan ta'eef gaamma kofti haarra jiru kofa taarra jiru wajjin walitti galoodha. Kofti asii taarra jiruu fi kofti haarra jiru safarri isaanii walitti galoodha. Kanaas maalirraa beeknaa tartiiba asii rog-sadee haajaa kaa walitti galoo rog-sadee taa raasaa ja'u kanarra dhaabbanneeti. Egaa kana eega jenne asitti ammoo kan nuuf kennamee jiru danaa kana irratti qixa taatti kan kennamee jiru 6a irrisuu 3ti. Inni kunis wal qixa eenyu taa'u jenne qixa haarra kan jiru 50 takka digirii wajjin wal qixxee ta'a. Egaa asirra dhaabbannee 6a irrisuu 3 wal qixa 51 bakka jiru gama lachuu irrattuu 3 idaana asirratti illee 3 idaana 3 negatiiva irratti 3 gaafa idaane 0 ta'a. Asii 6'aatu nu hafa 6 wal qixani ta'a 50 takka ida'u 3 50 fi 4 ta'a. Gama lachuutu amma 6 kanaas 6 kana booddee aan keenya wal qixani ta'a. Egaa 54 gaafa 6 9 ta'a jechuudha. 9 digirii qixaatti 9 ta'a jechuudha. Gatii a kana ta'a arganne jechuudha. Karaa biraatiin gatii a irratti arganne kana yooniif 6 baay'isuu 9 irrisuu 3 jenne kan nuti argannu 50 fi takka gatii isa haarra jiru kana argannaa jechuudha. Asittis 50 takka arganna waan ta'eef amma immoo isatti aanu baa barbaadu jedhe waan ta'eef baa yeroo barbaannu qofti kaarra jiru isa saarra jiru wajjin wal qixxeedha. Tole egaa qofa saarra jiru kana gatii isaa hin beeknu qofti saa ida'uu qofa taarra jiru ida'uu qofa raarra jiru waliigalli isaanii 180 ta'uu beekna. Ida'ama qofoota keessa rog-sadeeti waan ta'eef qofa saarra jiru immoo hin beeknu waan ta'eef saasan ida'uu qofa taarra jiru 50 fi takka isuma arganne qofti inni raarra jiru immoo 80 fi 3 ta'a. Ida'amni isaanii 100 fi 80 ta'a. Kanaaf 50 takkaa fi 83 gaafa walitti daanu 8 fi takka 4 ta'a. 3 fi takka 4 ta'a. 8 fi 5 kudha 3 134 saa ida'uu 134 wal qixa 100 fi 80 ta'a. Amma gama lachuurraa 100 fi 34 kana irrifna 100 fi 34 irrifna kanarraas
dhibba takkaa fi 34 hirrifna. Booddee tole 10 irraa 4 6 taha. Asitti kan nuuf 7 irraa 3 yoo fuunu 4 46 digrii ta'a jechuudha. Safarri kofaa saadha. Safarri kofaa saadha eega 46 digrii ta'e amma kan nuti barbaannu safara kofaa saatii fi safarri kofaa saatii fi safarri kofaa kaa wal qixxee waan ta'eef safara kofaa kaarra isa jiru 7 hir'isuu 10 wal qixanii ta'a. Safarri kofaa isaa irratti immoo 46 arganne waan ta'eef kana booddee 7 hir'isuu 10 bakka jirutti ida'uu 10 wal qixanii ta'a. 46 irratti illee meeqa idaana? 10 idaana. Kana booddee wal balleessa. Asitti kan nuuf 7dha. 7 wal qixanii ta'a 56 ta'a. Jala 7 asitti illee jala 7ti baan wal qixanii ta'a 56 7f gaafa hirru 8 digrii arganna. 8 digrii arganna jechuudha. Kanaaf amma gatii A fi gatii B akka kanatti barbaanne jechuudha. Kanaaf amma bakki kaarra jiru kunis 46 ta'uusaa kan nu agarsiisu. 7 baay'isuu 8 hir'isuu 10 wal qixanii ta'a 46 digrii ta'a jechuudha. Kanaaf inni kaarra jirus 46 digrii ta'a. Inni saarra jirus 46. Akkasuma inni raa irra jirullee 83 jaarra inni jirus 83 taarra inni jirus 50 takka haarra inni jirus 50 takka. Akka kanatti rog-sadeen kun lamaan walitti galuudha jechuudha. Inni itti aanu gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaan danaa armaan gadii rog-sadee daabaa irratti yoo caadaan walitti galoo caa'aa ta'e kofti A caabaan inni asiin jiru kun 130 yoo ta'e kofa daa barbaadi jaa. Tole kofa isa daarra jiru barbaadi jaa. Tole egaa kofa daarra jiru yeroo barbaannutti rog-sadeen kun roonni lamaa wal qixxeedha. Eega jee isa kanaaf rog-sadee isa kanaaf jechuudha. Roonni lamaan akkanatti wal qixxee rog-sadee bifa kanaa ijaarre rog-sadeen aayisosilasii ta'a. Roonni kun lamaan wal qixxee eega ta'e qofti inni asiin uumamu lamaanis wal qixxee ta'a. Egaa kanarra dhaabbannee maal goona? Garuu bakka tanaan qofti uumamu 180 hir'isuu 130 ta'a. Wal qixa 50 digrii ta'a jechuudha bakka tanaan. Egaa asiin 50 argannee asiin illee 50 digrii ta'a jechuudha. 50 digrii. Asiin 50 digrii ta'a osoo hin taane sarara kanaa fi sarara kana wal qixxee waan ta'eef qofti aarraan uumamu asiinii fi qofti daaraan uumamu wal qixxee ta'a waan ta'eef asiin 50 eega arganne. Kanaaf asiin qubeedhaan kaanna akka xaa'ida'uu 50 wal qixa 180 jenna. 2 xaa'ida'uu 50 wal qixa 180 jenna. 2 xaa wal qixa 130 ta'a. Gama lachuurraa 50 hirrifna waan ta'eef gama lachuummaas lamaaf gaafa heerru xaan keenya wal qixa ni ta'a 75 ta'a jechuudha. Kanaaf qofti qixa aadaa irratti uumamu 75 digrii ta'a. Asiin illee kan uumamu 75 digrii ta'a jechuudha. Tole egaa inni itti aanu ammallee gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaa irrattis danaa armaan gadii irratti gatii xaa barbaadi jedha. Gatii xaa barbaadi jedhe rog-sadeen kunis kanaa wajjin tokkuma. Maaliif sararri lameen gad deemu wal qixxee waan ta'eef qixa baa irratti uumamuu fi qixa caa irratti kan uumamu wal qixxeedha. Kanaas
xaa ida'uu 120 walqixa 180 jennaa jechuudha. Walqixa 180 jennaa asitti 2 xaa ida'uu 120 walqixa 180 gama lachuun raahu 120 irrifna kanarraas 120 irrifna 120 wal balleessaa 2 xaa walqixa ni taha 60 ta'a. Gama lachuutu lamaaf gaafa hirru xaan keenya walqixa ni taha 30 ta'a jechuudha. Kanaaf kofti qixa kanaan uumamu 30 digirii ta'a. Asiin xaa irratti kan uumamulleen 30 digirii ta'a. Gatiin xaa 30 digiriidha jechuudha. Tole gara gaaffii afuraffaatti yoo dabarru gaaffii afuraffaanis akkana ja'a. Yoo rog-sadee a baacaan walitti galuu rog-sadee daa'ee caa ta'e eedaan egaa asirratti amma rog-sadeen lamaan a baa rog-sadee a baa caa walitti galuu rog-sadee daa'ee caati. Daa'ee caa daa'ee caati. Rog-sadee kanarraa asii eedaa jechuun kana eedaan walqixa ni taha 4 yaa ida'uu 2 saantimeetira. Akkasuma aabaan jahayaa hir'isuu 4 jahayaa hir'isuu 4ti. Egaa asirra dhaabbannee jarri lamaan kun walqixa jenna. Akkaataa isaan tartiiba jiran kanaan gaafa keenyu aabaan walqixa daa'ee jenna gita waliiti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf asii 4 yaa ida'uu qixa eedaatti jechuudha. Eedaa 4 yaa ida'uu 2 walqixa ni ta'a. Aabaan jarri lamaan walqixa waan jenneef jahayaa hir'isuu 4 jenna. Egaa jara lamaan karaa tokkotti yoo walirra dabarsine asii as dabarsinee kanamee jahayaa hir'isuu 4 walqixa ni ta'a. Kanammoo as dabarsinee 4 yaa ida'uu 2 yoo jenneen asii jahayaa kana irratti gaafa 4 yaan gaafa as dabarsinee irraa hirrifnu 4 yaan walqixa ni taha. Asii ammoo isa hir'isuu ture kana gaafa itti dabarsinee 2 irratti ida'uu 4 jenna. Tole jaharraa gaafa 4 fuunu 2 yaatu nu hafa. Akkasuma 2 ida'uu 4 6 taha. Gama lachuutu lamaaf gaafa hirru yaan walqixa ni ta'a 3 ta'a jechuudha. Amma kan inni barbaade jedhe maali? Aabaa barbaade jedha waan ta'eef yaan keenya eega 3 arganne qixa yaatti amma 3 galchina. Kanaafuu 6 baay'isuu 3 hir'isuu 4 jennaa. 6 baay'isuu 3 18 ta'a. 18 hir'isuu 4 walqixa ni ta'a 14 ta'a jechuudha. Aabaan 14 ta'a. Akkasuma eedaallee barbaaduu dandeenya. Eedaanis kam ta'a? 4 baay'isuu 3 ida'uu 2 ta'a. 4 baay'isuu 3 12 ida'uu 2 14. Kanaaf roogni lameen walqixxee ta'a. Kunis 14 kunis 14 jechuudha. Tole gara gaaffii shanaffaatti yoo dhufnu gaaffiin shanaffaanis akkana ja'a. Rog-sadee armaan gadii irratti kofoota walitti galoo fi rogoota walitti galoo tarreessi ja'a. Kun akkuma danaa irratti fakkiidhaan agarsiifamee jiru kanatti bakki muraa wal fakkaataa fakkii yookiin qalama wal fakkaataa halluu wal fakkaataa qabu qofaan walitti galoodha.
bakki muraan isaa immoo baay'inni muraa irra muramee wal qixa qabu walitti galoodha jechuudha. Kanaaf asirraa immoo walitti galummaa rogoota yoo jenne rogni aabaan walitti galoo roga daa'eeti daa'ee akkasuma aacaan walitti galoo daafaati daafaa akkasumallee baacaan walitti galoo eefaati walitti galoo eefaati. Kun walitti galummaa rogoota walitti galoo ta'uu isaanii agarsiifna. Akkasumallee qofootaan yeroo ilaallutti qofoonni gidduu takka irra jiran walitti galoo ta'uu isaanii gaafa keenyu qofti aarra jiru walitti galoo qofa daarra jiruuti. Akkasumallee qofti inni baarra jiru walitti galoo qofa isa irra jiruuti. Akkasuma qofti inni caarra jiru qofa isa faa irra jiru wajjin walitti galoodha jechuudha. Walitti galummaa rogootaa fi qofootaa yeroo tarreessinus akka kana jechuudha. Inni hafuu inni itti aanu gaafii jahaffaadha. Gaafii jahaffaanis akkana. Gaafii jahaffaa bira dhufne yoo rogni raasaataa irratti rog-sadee raasaataa irratti saan 46 fi akkasumallee raasaa walitti galoo saataa ta'e taa fi raa barbaadi ja'a. Taa fi raa barbaadi ja'a. Egaa rog-sadeen kun haala rog-sadee akka kana yoo tahe asiin akkanatti asirratti yoo dhufne rog-sadee irraa saataadha yoo jenne asirraa amma roga raasaa isa kanaa fi akkasuma royni saataa royni kun lamaan wal qixxeedha jechuudha. Royni kun lamaan wal qixxeedha. Garuu qofti asirraa hin jiru 46 digriidha. Egaa rog-sadee kanaas yoo akkana gad deebifnee kan keenyu taate asii kun lameeni hamma wal qixxee jennu asiin akka saatii asiin ammoo akka raa fi taa yoo jenne raasaa yoo jenne inni kun wal qixxeedha. Royni lamaan wal qixxeedha. Qofti bakka kanatti uumamu garuu 46. Kanaaf royni asirraan uumamu kan taadhaa fi qofti jechuudha. Qofti taadhaa fi raarraan uumamu wal qixxee ta'a jechuudha. Qofti kun wal qixxee eegatee kan nuti gaafatamnes qofa raarraan uumamuu fi qofa taarraan uumamuu gaafatamne. Kanaaf qofti asirraan uumamu 46 eeganuu kenname. Amma maal goona gatiin taarra jiruu fi raarra jiru wal qixxee waan ta'eef jijjiirama wal fakkaatu fudhachuu dandeenya. Xaa'ida'uu 46 immoo qofa isa saarra jiru wal qixa ni ta'a. 180 nuu kenna. Kun lameen walitti yoo daane 2 xaa'ida'uu 46 wal qixa 180 ta'a. Tole 2 xaa wal qixa ni ta'a gama lachuurraa'u 46 irrifna. Kanarraayis 46 yoo irrifnu asii 180 irraa 46 yoo irrifne 10 goonaa 10 irraa 6 4 ta'a. 7 irraa 3 134 gama lachuutu 2 irraa isa kanaas 2 irraa jechuudha. 2 ni bada. Gatiin xaa keenya wal qixa ni ta'a. Tole egaa 134 gaafa 2 irru 134 2 gaafa irru 13 2 6 gaa
kudha lama takka kudha afur jahatamii fi torba tahaa jechuudha. 67 digrii ta'a. Qofti inni raarraan uumamu 67 digrii ta'a. Akkasuma qofti inni taarraan uumamullee 67 digrii ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii torbaffaadha. Gaaffii torbaffaanis akkuma danaa kana irraa mul'atu kana danaa kana irratti roonni asiin gad deemu kun inni kun lameen walitti galoo ta'uu isaan nu agarsiisa. Qofti bakka tanaa 34 kennamee jira. Isa gara gadii kun ammoo asiin 69 bakka A kanarratti illee maal ta'a 69 ta'a. Rog-sadee isosceles roonni lamaan wal qixxee waan ta'eef qofti jalaan uumamu lameen illeen wal qixxee ta'a jechuudha. Asiin 69 eega ta'ee amma rog-sadee isa kanaaf kopha barbaannaa jechuudha. Rog-sadee isa kanaaf kophatti barbaanna. 34 ida'uu bakka daa kanarratti amma akka zaa jenna yookiin zaa ida'uu 69 walqixa 180 jennaa jechuudha. Akka rog-sadee lamaatitti addaan baafnee laalla jechuudha. Bakka kanatti rog-sadee lamaatti addaan baafnee rog-sadee kanaaf qofa tana barbaannaa jechuudha. Qofa qixa daa irratti uumame kana. Kana eega barbaanne garuu asirratti kan nuti gaafatamne qofa caa'aa daadha. Caa'aadaan isuma amma 69 jenne kana 69 ta'a jenne. Maaliif qixa baarratti 69 waan ta'eef aarratti illee 69 ta'a. Kanaas kan nu jechisiisu asii roonni lameen gad deemu kun wal qixxee waan ta'eef. Roonni lameen gad deemu wal qixxee waan ta'eef jenna. Egaa kana 69 argannee asitti 34 argannee rog-sadee isa gamanaan jiru kanaaf qixa daarraan kan jiru barbaanna. 34 ida'uu qixa daa kanaan zaa jenna. Ida'uu 69 wal qixa 180 jenna. Tole 34 69 ida'uu zaddiin wal qixa 180 asirratti immoo zaddi kaja'u naaf fudhatee bakka buufate waan ta'eef. Sagalii fi afur 13 jahaa fi 3 100 ta'a. 103 ida'uu zaddii wal qixa ni ta'a 180. Tole 180 irraa amma gamalachuu irraa 103 irrafna waan ta'eef 103 gaafa irraa irrifnu 10 irraa 3 torba tahaa. Asitti kan nu hafu torbaan nu hafa 77 ta'a jechuudha. Qixa daa yookiin zaddii anjee fudhadhe kanatti 77 ta'a jechuudha. Kan asirratti gaafatamnes caadaa asirraa amma caadaa baa barbaaduudhaaf qofti 77 kun kan nu fayyadu jechuudha. 77 kan inni nu fayyaduuf qofa asiin gama kanaan uumamu argachuudhaaf daarratti kan uumamu kan argachuudhaaf. Egaa waliigalli isaa 180 ta'a. Qinxaa sarara qajeelaa tokko irratti 180 ta'a. Kan gaafatamne garuu gara tokkoon 77 arganne gara kana barbaanna amma. Gara kana argachuudhaaf 180 irraa 70 fi 77 yoo irrifne 100 fi 3 ta'a. 100 fi 3 kun qixa caadaa baa irratti jechuudha. Caadaa baa irratti 100 fi 3 ta'a. Akkasuma daa baa asiin bakka kanaan caadaa baa kanarratti akkam ta'a. Kunis 69 rog-sadee kanaaf kophaa barbaaduudhaan arganna. 69 kana ida'uu 100 fi 3 ida'uu qixa kanaan qofti irratti uumamu kanaammee
haa jennu ida'amni isaanii ida'ama keessa qofoota rog-sadeeti waan ta'eef 180 ta'a. Rog-sadee gara kanaan jiru jechuudha. Amma kanaas yeroo walitti idaanu tole 3 fi 9 2 takka qabna 6 fi takka 7 takka 7 takka gabbuutii 172 ida'uu walqixa 100 fi 80 ta'a. Mee gama lachuurraahu 100 fi 72 100 fi 72 yoo hirrifne asiin xaan keenya walqixa ni ta'a 8 digrii ta'a. Kanaaf qixa caa irratti 34 cinaatti qofti jiru gatiin isaa 8 digrii ta'a jechuudha. 8 digrii ta'a. Tole inni itti aanu gaafii 8ffaadha. Gaafiin 8ffaanis akkana jedha. Yoo rog-sadee abaacaa armaan gadii irratti abaan inni asiin gad deemu kun wal qixa yookiin walitti galoo aacaa ta'ee inni lamaan kun wal qixa yoo ta'e akkasuma asiin rog-sadee kanarraa caa kanarratti uumamu dhibbaaf kuma mul'atu kanatti 130 yoo ta'e kanneen armaan gadii barbaadi ja'a. Kan barbaadamus gaa amma qofa asiin uumamu caarratti akkasuma qofa asiin uumamu baarrattii fi qofa asiin uumamu baarrattii fi aarratti kan uumamu kana barbaannaa jechuudha. Garuu kan nuu kenname 180 eega nuu kenname bakka kanatti qofa qajeelaa ta'uu isaa beeyna kan waliigalaati. Qofa qajeelaa kana 180 irraa 130 yoo hirrifne qofa asiin jiru kana aacaa baa arganna jechuudha. Innis 50 ta'a bakka kanatti 50 digrii ta'a. Asiin 50 digrii eegatee yeroo inni gad deemu lameen wal qixxeedha waan ta'eef akkasuma abaacaan meeqa ta'a 50 ta'a jechuudha. Innis maaliif rog-sadee isosceles akka kanatti inni gad deemu lameen wal qixxee yoo ta'e qofti asiin uumamu 50 eega arganne isa asiin uumamulleen 50 digrii ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti 50 ta'a. Irratti kan uumamu ammoo qixa irratti kan uumamu argachuudhaaf irratti wal maal ta'a isa 50 irraa kana ida'uu 50 ida'uu isa qofa irra jiru wal qixa ni ta'a 100 fi 80 inni lameen yeroo walitti idaanu 100 ida'uu qofa isa irra jiru wal qixa ni ta'a 100 fi 80 gama lachuurraa 100 hirrifna qofa isa sana argachuudhaaf jechuudha. Isa argachuudhaaf wal balleessaa qofti isa irratti uumamu wal qixa ni ta'a 180 hir'isuu 100 jechuun wal qixa ni ta'a 80 digrii ta'a jechuudha. Kanaaf qofti irra jiru bakka kanatti uumamus 80 digrii ta'a. Inni asiin uumamu immoo 50 ta'a. Inni asiin bakka tanaan uumamulleen 50 ta'a jechuudha. Gaafii gara gaafii 9ffaatti yoo dhufnu gaafiin 9ffaanis akka kana ja'a. Rog-sadee abaacaa walitti galoo rog-sadee daa'eefaati. Rog-sadee daa'eefaati. Mee rog-sadee asanaa fakkeessinu rog-sadee baacaa yoo jenne kanaan baacaa yoo jenne akkasuma rog-sadee daa'eefaadha kanaa yoo jenne asirraa abaan 18 akka jennu isa kanaa kun 18 ta'e jechuun asiinillee meeqa ta'a 18 ta'a jechuudha. Gaafatee jira daa'ee waan ta'eef daa'een illee meeqa ta'a 18 ta'a. Akkasuma kan kennamee jiru mallee qofa isa baarra jiru kana meeqa nuuf kenne 40 nuuf kenne. Qofti inni baarra jiru 40 eegatee inni asii kan nu gaafate eerra ka jiru inni eerra jirullee maal ta'a 40 digrii ta'a jechuudha. Inni biraa qofa isa faarra jiru 10 digrii nuu kenne qofa isa faarra jiru 10 digrii nuu kenna waan ta'eef
inni caarra jirullee maal ta'a 10 digirii ta'a jechuudha. Qofti inni caarra jirullee 10 digirii ta'a. Inni caarra jiru gaamma 10 digirii ta'e inni baarra jiru ammoo 40 digirii ta'e. Egaa asirraa amma kan barbaadamu daadhaas ni barbaanna akkasuma aadhaas ni barbaanna daas ni barbaanna. Daadhaa fi aan immoo wal qixaa jechuudha. Daa fi aan wal qixa gita walirra jira waan ta'eef wal qixxeedha. Egaa kanaaf amma ida'ama keessa qofoota rog-sadee barbaanna. Rog-sadee kanarraa qofti lama nuu kennamtee jirti. Takka 10tu nuu kenname takka 40tu nuu kenname. Kan nu hafu tokkumaan nu hafa isa tokko nu hafu san mee aadha haa jennu kana barbaanna waan ta'eef qofa kana irratti daanee waliigalli isaanii 180 ta'a. Kun ammoo 10 ida'uu 40 50 ta'a. 50 ida'uu qofa wal qixani ta'a 180 ta'a. Gama lachuurraa 50 irrifna sirraayis 50 kanarraayis irrifna. Qofti irratti uumamu wal qixani ta'a 130 digirii ta'a jechuudha. Qofti inni daarratti uumamullee 130 digirii ta'a. Maaliif qofti aadhaa fi qofti daan wal qixa waan ta'eef jechuudha. Tole egaa barnoota herregaa kutaa torbaffaati. Gilgaallee boqonnaa jaha tuqaa 3 kanas asumarratti kan goolabnu ta'a. Egaa har'aaf barnoota keenya har'a asumarratti dhaabnaa hamma yeroo dhufu walitti deebinutti nagaan.